Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu Taaddasaan godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dhabuu Abooteetti siree madaanaalemii iddoo jedhamutti abbaasaa Birruu kennee fi haadhasaa Boontuu Waaqjiraarraa bara 1914tti dhalate. Taaddasaan haadha warraa Saaddi Warq Abbab Madiinirraa ijoollee Almaaz yookaan Misraaq Taaddasaa, Tsaayi Taaddasaa, Ballaxee Taaddasaa, Kaasaa Tokkoffaa Taaddasaa kanneen guddifannaan Musee Taaddasaaf Maartaa Taaddasaa fa'aa horateera. Obbo Birruu weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii faashistootaaf baandotaan rukutamanii dirree waraanaatti kufanii. Haati warraa isaanis rifaatuun ji'oota 3 dhukkubsachaa erga turanii booda addunyaa kanarraa boqotan. Taaddasaanis ijoollummaatti abbaaf haadha malee hafe. Umurii kanattis akka daa'imman kaanii haadhaaf abbaatti beelaaf dheebuusaa osoo hin himatiin guddate. Taaddasaan faashistoota Salaalee qabatan hiriyoota isaa waliin bosona seenuun ba'aa gala dhorke. Xaaliyaanonni baandota Salaaleetti fayyadamuun Taaddasaafaa to'annoo jala oolchanis hidhaaf Somaaliyaatti dabarsanii geessan. Egaa hidhaa keessatti dararamaa turaniin booda xumura waraana addunyaa tokkoffaa irratti gareen faashistoota gaafa injifatamanii baqatan Taaddasaan loltoota Ingilizii faashistoota karaa baha Afriikaatti ari'an keessatti miseensa ta'ee hiriiruun dandeettii fi aarii qabuuf isaanitti agarsiise. Ingilizoonni dandeettii isaa arganis leenjii loltummaa Keenyaa Mombaasaa dhaqee akka argatuuf isa ergan. Leenjichas gaafa xumuru ajajaa 50 ta'uun muudame. Humni poolisii biyyattii gaafa gurmaa'u bara 1947 Taaddasaan umuriin isaa ganna 33 ture. Umurii isaa kanaanis aangoo liitinanaal koloneel Maatiin leenjisaa poolisii ammayyaa Itoophiyaa ta'ee nama muuda'uu danda'e ture. Poolisoota daddafee qaqqabaa yookaan humna addaa yeroo jalqabaatiif leenjisee kan eebbisiise Jeneraal Taaddasaa Birruu ture. Taaddasaan bara 1951 aangoo guutuu koloneelummaa argate. Waggoota 4 booda raawwii hojii barootii hojii isaatti galmeessiseen onkoloolessa 21 bara 1955 aangoon Birgaadeer Jeneraalummaa laatameef. Hojii dilee irratti ramadamee biyya isaa tajaajiluun ciminaan hanga bara 1959 amma mana hidhaa galuutti gaggeessummaan qooda isaa ba'aa ture. Hojii mootummaan alatti jijjiiramni barnootaan dhufa jedhee kan amanu Taaddasaan pirezidaantii Raayyaa Qubee yookaan Yefdel Saraawit biyyaalessaa ta'uun Oromoon akka baratuuf gumaacha guddaa taasisaa ture. Eenyummaan Taaddasaa abbootii taayitaa Haile Sillaasee tokko tokko biratti kan hin beekamne ture. Dhalataa Manzeessee turan jedhama. Muummicha ministeeraa sirnichaa kan ture Akililuu Abte Waldas Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jetta. Keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu. Uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenyatti dadhabanii guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf deemta. Yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafatamne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi isa baradhaa jettu kanas itti yaadi yoo jedhuun miirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akililuutti affeerame dhiisee nan jarjara jechuun biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbiinsa Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifaa ifatti qabsoo jalqabe. Waldaan Maccaaf Tuulamaas akka jajjabaatuuf halkaniif guyyaa hojjechuu eegale. Gochaan gaarii fi gootummaa isaa gaafa leellifamaa deemu sodaan kan guutame mootummaan Haile Sillaasee Taaddasaan akka to'annoo seeraa jala oolee ragaan itti funaanamu ta'ee ragaa sobaatiin adabbiin du'aa itti murtaa'e. Taaddasaan biyya keessattis ta'e alatti dhageentummaa fi beekamtii qaba waan tureef dubbichi dubbii biraa nutti kaasaan murtoo hidhaa umurii guutuutti jijjiiruun akka hidhaan dabarsu itti murteessan. Hidhaadhaa yoo gadi lakkifamu namoota gurmeessee hidhannootti seene. Haa ta'uti duuka buutota hedduu kaayyoo isaa har'aa ifa ba'e hubachuu danda'an hamma barbaade horachuu hin dandeenye ture. Dhaabbanni Maccaaf Tuulamaa garee siyaasaa kamiifuu ta'e amantaaf kan hin qoodne ture. Miseensonni waldichaas siyaasaaf amantaan kan hin qooddamne turan. Ogeessonni loltummaa jabdi Leeftinaant Jaagamaa Keelloo pirezidaantii Itoophiyaa Girmaa Walda Goorgis, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Dr. Moggaa Firdiisaa, Haile Sillaasee Waldiyaa, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir,
Galaasaa Dilboo, Leencoo Lataaf kanneen biroos hundeessitoota waldichaa keessaa warreen jalqabaa ta'uun ni dubbatama. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka wal jabaatee tokkummaan dhaabbatu, seenaan isaa akka gabbatu, aadaan isaa akka dagaaguuf, afaan isaa akka sirnaan beekamte argatu cimnaan hojjeteera. Uummanni Oromoo cunqursaa garee biyyattii keessa ture mul'isuun akka cunqursaa sabaatti akka hin fudhatamneef hojii guddaa hojjeteera. Amma ammaatti mallattoon paartilee siyaasaa Oromoo bakka buuna jedhanii socho'an marti isaanii asxaan itti fayyadaman odaa akka ta'u waldaan Maccaaf Tuulamaa adda durummaan hojjetee jira. Jeneraal Taaddasaa Birruuf miseensota waldaa Maccaaf Tuulamaa irratti ragaan maqaa isaanii xureessu sobaan irratti gurmeeffamee yoo hidhaman inni jalaa miliqee erga harkaa ba'een booda jalqaba iddoon itti hidhaman Finfinneetti ture. Itti aansees Galamsoo Harargeetti hidhaan isaa ta'e. Qabsoo uummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee waldaan walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti ilaalamuusaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti. Waldaan kun yeroof maqaa walgargaarsaatiin ejjennoo haa qabaatu malee yeroon booda ejjennoo siyaasummaa qabaachuun qabsoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo isaa cimsachaa deemaa ture. Waldaan walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa yeroo sanatti sanyiin Oromoo ta'anii qondaaltota sirna mootummaa Haile Sillaasee keessatti iddoo garaa garaa hojjetaniif gaaffii miseensummaa dhiyeessaniif keessaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu isa tokko ture. Jalqaba irratti akkuma miseensa loltoota Ingilizii keessaa jijjiiramee dhufeen sirni mootummichaa dhugumaan uummata Oromoof waan dhaabbatetti fakkaatee yoo miseensa waldaa kanaa ta'e ilaalchi qooddaa sabaa uumamuu danda'a jechuudhaan shakkii akka dide ni dubbatama. Muummicha ministeeraa yeroo sanii Akiliil Abtewald Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu irbaata mana isaatti affeeroo osoo taphachaa jiranuu Taaddasaaf akeekkachiisni laatee yaada isaa akka jijjiiru isa godhe. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu koree duula qubee waan tureef akka uummanni Oromoo baratee doofummaa keessaa ba'uuf tattaaffiin gochaa ture daran cimaa waan ta'eef muummicha kana sodaachisuun hin hafne. Jeneraalli kun Oromoo ta'uusaas waan shakkineef baradhaa jechuun gaarii akka hin taane garuu eenyu barsiisuun akka irra jiraatu duulli raayyaa qubee guutuu biyyattii sochii jalqabame ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun akka waldaa Maccaaf Tuulamaatti miseensummaan dabalamuuf karaa bal'aa kan baneef dubbii doorsisoo muummicha ministeera yeroo sanii Akililuu Abtewald sana ture. Sanaa boodas miseensummaaf onnee guutuun eeyyamamee dhugaa jirus baasee miseensota waldichaatti hime. Jecha muummichi ministeeraa sun jedheen eeruudhaan wiskiin fuuldura kootti buufamee jiru dhiiga natti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dandeenyeef wiskiin nuuf buufame ammoo ani bar qorichaan fudhachaa jira. Kanaafuu hin dhugu jechuudhaan dhiisee ba'ee jedhanii akka turan ni yaadatama. Bara 1966 keessa waldicha akkuma tasaa gara sochii siyaasa olaanaatti ce'uu isaatiin miseensota lakkoofsaan hedduu ta'an horachuu danda'e. Jijjiiramni dhufe kunis bu'uurri isaa haasawa dadammaqinsa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun taasiseeni. Haasofni jeneraalichaa waa'ee muummicha ministeeraa abbootii taayitaa mootummaa yeroo sanaa kan turan loltoota sadarkaa olaanaa ga'anii fi Oromoo gara dhaabbilee barnoota olaanaatti galan lakkoofsi isaanii akka irrattu kan jedhu bakka jeneraalli kun jiranitti walgahii gaggeeffame irratti ibsamuusaas eerame ture. Onkoloolessa 23 bara 1959 yaalii fonqolcha mootummaa Haile Sillaasee irratti taasifame irratti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu walitti qabaa. Birgaadeer Jeneraal Daawwit Abdii miseensa, Liitanaal Koloneel Alamuu Qixxeessaa miseensa, ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Qophaayii, loltuu Lammeessaa Buruu Dhukaasa Matariyyasiif miseensa, obbo Saafiyaa Tasammaa miseensa, obbo Daadhii Fayisaa miseensa, obbo Mokonnin Wasanuu miseensa, obbo Hayilamaariyaam Gammadaa miseensa ta'uun hirmaatanii turan. Warreen kanneen hundi isaanii ijoollee Oromoof miseensa waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaati. Onkoloolessa 1222 bara 1959 mana jireenya Taaddasaa Birruutti wal ga'anii mootummaa Haile Sillaasee aangoorraa buusuuf meeshaalee waraanaas qopheeffatanii guyyaa ayyaana dhaloota Haile Sillaasee eeggachuun balaa qaqqabsiisuuf turan. Guyyaa dhaloota mootichaas onkoloolessa 23 waan tureef baruma 1959 miseensota fonqolcha mootummichaa irratti raawwachuuf qophaa'an galgala toora sa'a tokko walakkaa konkolaattota hojii Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu yaabbatanii masaraa seenan. Loltoota kanneenis kana jiru Taaddasaa waan tureef rakkina tokko malee dhimma kaaniif raawwachuuf isaanitti ulfaatu ture. Haa ta'uti ajajaan eegduu masaraa loltoota miseensa lafoo 50 qopheessuusaa waan itti himeef eegdonni biroo hin barbaachisaniitii hin ta'uun yaada kaayyoo isaa fashaleessu duubaan ka'e isa gaddisiise. Taaddasaanis jaalleewwan isaa waliin manatti deebi'anii maatii isaatti nagaa erga dhaamanii booda gara bosona subbaa mannaa gashaa seenan.
kunis onkoloolessa 23 bara 1959 ture. Yeroon booda shirabbootiin taayitaa olaanoo mootummaa Haile Sillaasee qopheessaniin Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruuf ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir namoota lakkoofsaan 7 waliin gara mana hidhaa Aalam Baqqaanyitti darbataman. Xaxoof yakka Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruuf jaallan isaafan irratti ittiin himataman heera mootummaa diiguun tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimaa ture kan fashaleessu olola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan bakka walgii hundatti uummata mootummaa irratti meeshaa waraanaa qabatanii akka kakaan Taaddasaan yeroo dubbatu kanneen afaan immoo ajajaaf yaada isaa irratti walii galanii jedha. Himata Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaallan afaan irratti qindaa'eef jeneraalli kun callisee ilaaluu hin dandeenye. Iyyata bilisummaa uummata tokko wantoonni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'anillee qabxii guddaan garuu seera baheen murtii madaalummaan walqixa fayyadamuudha. Carraa ku'aa ta'uu yookaan waanan sanyiidhaan addateef yoo ta'e garuu hin barree. Dur Itoophiyaa